Hayyee daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu wiirtuu miidiyaarraa har'as ibsaaf deemnaa waliin jirra. Dhimmi irratti mari'annu dhimma milkaa'inaati yookaan daandiin milkaa'inaa maal fa'aadha isa jedhu irratti isin honnachiisnaa irratti mari'annaa isinis ammoo ni honnattu waa'ee milkaa'inaa isinii barattu jenneeti abdan ibsa. Akka Jirta. fayyaadha. Waa'ee milkaa'inaa irratti ni milkaa'ina inni yaada qophii kanarraa jalqaba irratti. Daawwattoonni keenya maaliin milkaa'a isaanis gaafachaa gaafiin anaaf dhiyaate isiniifis. Sagantaa kan argachuu keessaniif iyyuu jalqaba irratti waan milkooftanatti fakkaata. Anis carraa kanaan sagantaa bareedaa isiniif dhiyeessuudhaaf waan milkaa'inatti fakkaata. Milkaa'inni maal laata? Yoo maal godhan milkaa'u? Daandiin milkaa'inaa isaa garamsa jedhu irratti waliin mari'annaa yeroo gaarii akka nu faana taatan isin affeera. Meebsa milkaa'ina jenna yeroo baay'ee abaluun ni milkaa'e jenna. Milkaa'uun humti kun saayinsiidhaan jiruudhaan maal fakkaatti? Milkaa'inni jecha afaan faranjiitiin success jennuun kan afaan oromootti jecha bareedaadha milkaa'ina jenna. In milkoofte milkiidha je barri bara milkiiti bara gammachuuti sin jedhanam. Milkaa'inni dura namichi sun waan itti milkaa'u sana beekuudha. Milkaa'inni jalqaba sii miti dhuma sii miti. Milkaa'ina hiikkaan jiru kun daawwattoonni keenya sirriitti nu hubadhaa. Adeemsa milkiin adeemsa. Lafuma kaatee harruma dhalattee harra milkooftu. Haga dhalattee haga dhuma jiruu keetti adeemsa kana jechuun milkaa'ina jechuun jalqabaa fi xumuraa miti. Adeemsa kana keessatti bu'aa ba'iisi mudatu akkamitti keessa baatee deemte karaan milkaa'inaa tarkaanfiin milkaa'inaa eessarraa jalqaba yoo jedhame gaaf jalqaba dhalatteerraa jalqabe gaaf of barte garuu irra hedduun dhimmi milkaa'ina jiru kun success wanni jiru kun namoonni hedduun milkaa'ina kana bifa akkamitti hubatu fakkeenyaaf yoo kan barnoota barachuu jiraate digriidhaaf deemuu jiraate digriina sana fixuu milkaa'inatti fakkaata. Suni adeemsa karaadha. Tokko baratee digrii sana qabachuu sana booda milkaa'inni guyyaarraan waan adeemsa keessatti guddachaa deemuudha. Takkaatti kana jettee kan lafa keemsuu miti. Adeemsa milkaa'ina jechuudha. Kanaaf karaan adeemsi keenya maal fakkaata? Fakkeenyaaf namni tokko asii ka'ee gara Adaamaa deemuu barbaada ta'a. Gaaf gara Adaamaa deemuu danda'u karaan inni deemuun kun asiin qabatee akkatti gaafa deemu yoo milkaa'uu baate rakkinni Adaamaa irraa miti karaa inni deeme irraa. Si galee namni tokko asii ka'ee garanan yoo deemuu dadhabe akkasitti garagalee deemu. Amma adeemsi milkaa'ina yookaan success jiru kun goolii tokko wajji mul'ata tokko wal qabata. Rakkinni mul'ata ati qabdurraa yedii miti. Adeemsa ati deemturraa. Adeemsi ati deemtu mul'anni sirriidha. Garuu akkaataan ati gara mul'ata keetii sanitti itti deemtuutu bu'aa ba'ii qaba. Garanan siin taane jechuun garanan hin ta'u jechuu miti. Lukaan deemtee siin taane jechuun makiinan hin ta'u jechuu miti. Mootorsaayikiliin hin ta'u. Xayyaaraan deemtee achi ga'uun hin danda'amu jechuu miti. Kanaaf milkaa'ina jechuun akka nama hundaaf galutti adeemsa. Adeemsa gara kaayyoo yookaan waan itti xiyyeeffanneetti nama oofuu jechuudha. Milkaa'inni akkas. Tole. Milkaa'inni erga akkas ta'eeti fakkeenyaaf namni tokko maallaqa argachuudhaaf daandii hedduu ifaa ajaajuun daandiiwwan walxaxaa hedduu keessa milkaa'ee yookiinis waan mijatu akka hin mijannetti waan hin mijanne immoo akka mijatutti yaadee daandii milkaa'ina isaa mijeeffachuudhaaf haa xaaru waajjin. Tokko immoo osoo dhuma hin xaarin milkaa'inni yookaan maallaqni wayii dhufaaf. Maallaqa argachuun yookaan immoo mana gaarii keessa jiraachuun milkaa'ina mijechiisaa. Laal daawwattoonni keenyas waan tokko ifaan ifatti bara. Akkuma namaattu maallaqa argachuu jechuun riilii milkaa'ina. Maallaqa jechuun adeemsa. Maallaqa jechuun maali? Maallaqni fakkeenyaaf birrii qabattee waa tokkotti si geessa malee maallaqa argachuun mataan isaa milkaa'inaa miti. Maallaqa qabattee yoo waa bitachuu dadhabde suni milkaa'ina. Amma namni maallaqa argachuu jira. Gaafa maallaqa argatte maal goota? Namoota baay'ee maal godhu bakka kanatti hundaam qabxii gaarii kaasti beetee baakgiraawundii faayinaansiis waan hin qabuuf gorsa gara faayinaansiis waan ta'e waa tokko. Nam tokko maallaqa argachuun akka milkaa'inaatti yaada.
Sanamti odoo maallaqan arganne karoora kee lafa kaa'a. Akka gorsaa nama biizinasii tokkootti wanti ajaa'iba sitti ta'u namni maallaquma argadhu malee nan jijjiiramaa jira. Odoo maallaqni hin dhufne yooniif karoora lafaa qabaachuu baate gaafa maallaqni dhufe maalitti goote? Deemtee maal? Birrii hamma nan qabaa maal hojjedhe naa wayyalan isaa jira. Ati wanti ati beektu miidiyaadha. Ani ka beeku warshaadha. Obboleessi keenya ka beeku waa biraati. Kanaafuu namni waanuma beekutti hima. Waan beekumsa hin qabnetti maallaqa fudhatee itti galee kasaara. Sana booda namatti qobalaata. Siitu akkana na godhe. Birrii kana hunda na kasaarsistee jira. Kanaaf maallaqa harkachuun milkaa'ina dhumaatii miti. Wanti guddaan ta'uu qabu odoo waa tokko illee hin qabne. Odoo dachiin nagaa. Oromoo maal jetti? Waan ganna gurgurama. Bona magaalatti hin baasini. Yeroo isaa beekuu qabda. Amma maallaqni milkaa'inaas milkaa'inaa miti. Namoota kaayyoo qabuuf, namoota aggaammii qabuuf, namoota bakka ga'uu barbaadan qabuuf perfectly milkaa'ina. Maallaqa argattee waan itti gootu wallaaltee waan siin galiin keessa seenta. Waa sadeen kana garuu beekaa. Ilmi namaa ka jiraatuun tokkoffaan ka duraa beekumsa. Beekumsa waan hojjechuu barbaadanii jechuu dirqama barnoota yookaan akaadaamiksii digirii PhD jechuu kootii miti. Beekumsa waan sanii jechuu. Inni lammataa muuxannoodha. Muuxannoo dhimma hin qabnetti kaatee utaaltee seenteeti kasarta. Inni sadaffaadhaa immoo kutannoodha. Beekumsa, muuxannoo, kutannoo. Achi booda maallaqni ka dhufu afuraffaarratti jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabachuu qaba. Tokko tokko maal jaa akkasumatti taa'ee odoon xaariin odoo maa tokko illee ta'in birrii argata. Birriin argate san hamma yoomitti isa oofu yookaan hagam takka keessi isaa tasgabbaa. Birrii qabaacheef tasgabbiin qabaattu. Keessi isaa nagaa hin qabu. Akki birriin san itti dhufte. Tokkoffaamas birrii sana waan dhaloota jijjiiruu irratti oolchuudhaaf akka itti fide beeka. Kanaaf kunis gaafii biraa nutti kaasaa kana bira fudhanna jechuudha. Tokko tokko amma milkaa'uu jechuun maatiin keenya hawaasni keenya keessumaa hawaasni Oromoo abaluu ni milkaa'e waggaa jedhan waggaan mana gaarii keessa jiraatu arganii ta'uu danda'a. Hojii gaarii yeroo inni eegalu ilaalanii ta'uu danda'a. Konkolaataa gaarii waggaan oofu ilaalanii ta'uu danda'a. Dhumumti milkaa'inaa kun akkatti ilaalu sana qofaa miti ndaamu waan gaarii fidde. Gaaf gaa'ila harkattees in milkaa'e. Argitee milkiin dhuma hin qabu. Saksasiin kun dhuma hin qabu. Gaaf daa'ima argatte. Baga milkoofte. Gaaf qormaata fudhattee qabxii gaarii fidde. Baga milkoofte. Inni baga milkoofte siin jedhu san karoorri kee daa'ima argachuu yoo ta'e waan gaarii sii hawwa. Milkiin sii hawwaa jaa Oromoon. Mukaa citaaf bineensaaf illee Oromoon milkii hawwa. Namaaf odoo hin ta'in illee. Kanaaf success wanni jiru kun adeemsa. Xumura hin qabu. Xumura hin qabu. Xumura hin qabu. Xumura qabaan immoo dhaabbatte. Fakkeenyaaf ati miidiyaa wurtuu dhaabbachuudha karoorri kee. Miidiyaan dhaabbate. Yoo karoorri kee milkiin kee asitti ta'e jireenyi kee asitti dhume. Jireenyi kana booda jiraattu si awwaaluu qofatu hafe jechuu gaafa guyyaan kee ga'e. Irra hedduun namaa wanti tokko yaadni tokko yeroo hunda jira. Dhalatee waggaa 30tti du'ee waggaa 70tti awwaalamee jira. Maal jechuudha mataan isaa hin dhaabe. Mul'anni isaa hundinuu waggaa 30 irratti waan barbaadu argate see achitti dhaabe. Achi booda waan tokko hojjeta waan of hin jijjiire waa tokko illee hin taane jechuudha. Wanti sun maal ta'a jechuudha. Achitti dhumata. Kanaaf milkaa'uu fi ga'oomuun gargar jechuudha. Ga'oomuun ga'umsa bakka tokkoo ga'uudha. Ga'eessa gujaan illee nama lafa bule nama of beeku jechuun tisu nama gorora liqimsee yookaan waan cufa liqimsee jenna kanuma jechuudha. Yeroo tokko tokko dhimmoota adda addaati fakkeenyaaf namni aangoomi tokko aangoo irra wayii jiraatu ta'uu danda'a. Sababa waa aaksasii hunda qabuuf ajajuu danda'uuf ta'uu danda'a. Taateewwan garaagaraa jiraachuu danda'u. Ati ni milkoofte jechuuf ni aangoomte jechuu gidduu garaagarummaan akkuma isheetti waan bal'aatu ni jiraatti. Saniif dhumni milkaa'inaa daangaa erga hin qabaanne namni tokko ganna 90 ta'e yookaan ganna 80 ta'e hawwiin ganna 80 keessatti qabu sun yeroo baay'ee nama dulloomillee waa gochuu yaada dhala kootiif kana gochuu yaada kanan godhe kanatu bade yeroo inni jedhu jira. Umuriidhaanis milkaa'inni waan daangeffamu waan hin daangeffamne wayii qaba.
umriin hin daangessu milkaa'ina. Maaliif addunyaarra laalaa namoonni ganna 90 yookaan amata 90 addunyaa bulchaa jiran jiru. Namoonni amanni isaanii dargaggeessa ta'an warra akka gartee fakkeenyaaf amma kan akka abbaa feesbuukiidha kana. He is very young. Garuu addunyaa guutuu irratti feesbuukiidhaan milkaa'e. Kanaaf milkaa'inni umrii hin qabu. 80 90 isaan milkaa'u jira, 40 kan milkaa'u jira, 50 kan milkaa'u jira, ka 20 keessa milkaa'u jira. Kanaaf milkaa'inni umrii hin qabu. Tole. Yeroo tokko fedhii akkasuma immoo adeemsa jireenya hawwii. Namni waan fedhuuf yookaan immoo waan hawwu tokkootiif yoo akkamitti jiraate milkaa'uu danda'a jenna. Jechoonni lamaan wal faalleessu. Hawwiin kan hawwitu. Kan hawwitu jechuun yoo argachuu baattee suma inni nu hawwiidha matumti isaa nan hawwaa. Jireenyi gaariin akkasii qaqqabuun siif hawwaa ta'uu baatus dhimma kee jechuudha. Hiikumti isaatu. I wish akkasii hiikkaansaa hawwii jechuudha. Fedhiin garuu adda. Gaafa fedhii dhugaa qabaatte namni yooniif ka guddachuu barbaadu taate gabaabdutti dhimma milkaa'inaa kama fedhiina walaal qabsiifnu. Gaafa ati kutatte fedhii isa dhumaa han filannoo hin qabne ilmi namaa gaafa filannoo qabee jijjiirama. Bakka filannoo dhabnaan ati jijjiiramte. Siifi milkiin walitti baatan. Fakkeenyaaf. Filannoo gaafa jennu. Filannoo biraa kan qabne. Namoonni Oromoodhaa biyya kanaa baanii biyya ambaa deeman lukaan ba'an. Baay'een isaanii akkasi. Keessaa warri jalqaba ba'e. Lubbuu isaanii baasuudhaaf filannoo hin qaban. Of baasuu malee filannoo hin qaban. Hafnaan hin du'an. Baroottan amma namoonni keenya akka Oromootti bara dargi keessa. Namoota hedduu interview goone yookaan leenjii adda addaa irratti hogguu argine. Isin immoo taphadhaa jaan. Nuti har'a akkas nuti tolee diyaaspooraa ta'uun keenya lukaan karaa Jibuutiitiin amna meeqa deemanii jechuudha. Miilli solloqee maal jee maaf san hunda keessa galtan gaafa jenneen dargiin nu ajjeesuuf deema, nu rashanuuf deema. Dheefa jechuudha. Filannoon isaa maali? Dheessuu qofa. Sana booda of jiraachisuun filannoo hin qabu. Namni gaafa filannoo dhabe milkiidhaan walitti ba'a. Hin milkoofte bakka filannoo dhabnaan. Amma garuu yoon kana hojjedhe kun akkas na godha. Hin hawwita. Optionii adda addaa filannoo adda addaa keessa kana yoon godhe kana yoon hin goone kana yoon godhe abaluu maal nyaanjaa kam akka of burjaajeessita. Gaafa dhugaan dhufte akkasitti si qabde garuu fuuldura walitti baate jechuudha. Tole kitaaboleen baay'een waa'ee daandii milkaa'inaa baay'een barreeffamanii jiru. Warreen nama onnachiisan isinis waggaa nama onnachiistan daandii milkaa'inaa kana jettanii wantootuma gaggaarii lafee namaatiif bu'uura ta'an hedduudha kan barsiifamu. Kitaabileen daandii injifattootaa, daandii mo'attootaa maal jedhan kun hin jiru. Namni nama ilaalee onnatee milkaa'uudhaan akkamitti danda'a? Namni nama onnachiisu. Gonkumaa yoomuu namni nama onnachiisu. Dhiifama waliin keessa keessi onnachiisa. Tuqaa keessi onnachiisa. Madaa keessi onnachiisa. Namichi karaa sitti himuu danda'a, si yaadachiisuu danda'a. Anamma asirraa akka isin onnattan akka mootiveet isin godhaa maal jedha. Odoon hoggu 100 isinitti himee hin jijjiiramtan. Gaafa dhugaan si keessaa dhufte garuu abbaan fedhe isin deebisu jireenya kee keessatti. Amma asi hiikkaan onnachiiftuudha asirratti. Nama onnachiisuun barbaachisaadha. Gaafa keessa isaatii dhufe. Gaaf keessa keerraa dhufe filannoo dhabde jechuudha. Maal jechuudha? Barataa yuunivarsiitii tokko taate barachuun gaariidha. Namni barate biyya jijjiiraa yoo baratte hiree gaarii argatta akkas jedhee sitti. Garuu gaaf dhuma tasa qabxiinsi jalaa badee gadi bu'uu deemtu. Yuunivarsiitii irraa yookaan ari'amuu deemtu. Gaafa akkas garagaltee maatii kee ka odoon baratiin si barsiisan yaadatte. Gaafa ofiif qaanamuu jibbite. Maal goota? Kaka'umsa tokkollee hin barbaaddu. Akkam jedheen hawaasa sanitti gadi deebi'e yuunivarsiitii irraa ari'amee hin kutatta. Dhugaan eessaa dhufa jechuudha? Keessa keerraa dhufta. Halkaniif guyyaa odoo hirribni si qabee rafuu barbaaddu odoo rafiin qayyabachaa bulta. Lafa siin galiin nama sirra beeku bira dheeyxeeti. Kuni maal jechuudha? Naangallee barsiisaa jetta. Barataa bira dheeyta. Waayyuu kee dhiiftee jechuudha.
kaka'umsi guddaan akkuma lafaattu as ba'ee isin gorfamu abbaan fedhe isin gorsaa haa oolu. Yoo gorsa sana hojiitti jijjiirrachuu baattan yoo irraa rakkoo keessan san filachuu baattan gorsi immoo kumni tokko hin jiru jettaniiti amma sa'aatii kana keessatti. Kanaaf dhugaan kaka'umsi onnachiiftuun eessa keessuma keessa jirti. Kanaaf yoo ofuma onnatti hojjettee milkaa'uu dandeenya. Exactly. Wanti guddoon namni nama onnachiisu godhuus akka keessa kee gadi deebitee ilaaltuudha. Lalisaa keessa isaa ani hin beeku. Ani yaada gaarii akkatti ka'uu qabu, akkatti hojjechuu qabu, akkatti jijjiiramuu qabuun itti himu. Gaafa inni jijjiiramaaf kutate garuu hin fida. Sanaa alatti isii torbee darbe keessa haasofne qabxii tokko yaadadhu. Biyya teenya keessatti kubbaa miilaa laaluudhaan oodiyeensiin yookaan daawwattoonni kubbaa miilaa hamman qabu. Almost Ingilizii fi Ispeenii walii wal qixa ta'uu dandeenya. Laaluudhaan jechuudha. Fi deeggaruudhaan. Deeggaruudhaan jechuudha. Taphataa kubbaa miilaa beekamaa ta'uuf garuu gaafa ati of onnachiiftee gara hojiitti seentee qofa taphataa taate. Dhugaan jiru kana. Onnachiiftuun akka nama onnee hin qabneeti kan namni nama kasaasu. Onnachiiftuun dhugaadhaa isii onnee dhugaasi keessaa baaftee eenyummaa keessatti argisiistu santuutu onnachiiftuu dhugaati. Galatoo yeroo tokko seenaa waan siyaasallee miti waan qabsoodhaan asa ta'u yookaan jireenya namoota biroollee ta'uu danda'a. Wantoota namoota gootoman yookaan immoo waa'ee namoota milikaa ni darbanii callisanii faarsuu callisanii haasa'uu waa'ee isaanii jechuun waa'ee isaanii naariitu gochuutu yeroo tokko mul'ata. Isaanuma akka buddeenitti isaanuma akka jireenyaatti ilaalanii waa'ee majaraa isaanii barsiisanii waa'ee majaraa isaanii haasa'anii sababa waan jara sanaa namoota birootti himaniif waan milkaa'aa jiran yookaan immoo waan galma wayii gochaa jiran kan itti fakkaatu akka hojiittis kan tilmaamamu jira. Waa'ee namoota milkaa'anii barsiisuun ofii milkaa'uu nama godha. Maaliif sammuun ilma namaa kun waan gurraa fi ijaan seenu fudhata. Yoo waan akka gara hin qabne rakkoo caqasaa ooltees mataan keedha sammuudhuma rakkoodhuma san piroosas godha. Garuu namoota beekaman namoota ciccimoo kan hogguu argisiisan namuma akka keetiiti yaada isaatti fayyadameeti biyya jijjiiree hogguu jedhu maali kaka'umsa sitti dhufa. Ani jijjiiruu hin danda'a. Hiyyeessa ture, daandii irra galaa ture, achi kee akkas ba'ee gaafa jiru anis nan danda'a jechuudha. Waasi keessatti uumu. Wanti seenaa san jechuudha. Yookaan ammoo rool moodeel eenyuun ta'uu barbaadda? Gaazexeessaan si hammatu tokko jira yookaan sagantaan si hammatu tokko jira. Isa ta'uudhaaf maal gootaadha? Gaaf amma seenaa namoota beekaman irratti xiyyeeffattee waan tokko ka hojjettu ta'ee seenaa sana keessatti waan gaarii tokko hojjetta. Waan gaarii tokko argita, waan laphee kee tuqu. Gaafa laphee kee tuqe maal goote jechuudha. Anis waan kana yoon godhe nan danda'a. Fakkeenyaaf seenaan namoota bebbeekamanii namoota namni dubbisuu hin barbaanne namoota gad aantummaan beekaman namoota yookaan fayyummaan isaanii sirrii miti jedhameetu addunyaa jijjiira. Yoo jarri sun ka jijjiirame taate ati sababni ittiin jijjiiramne maali? Kaka'umsa biraas keessatti uuma jechuudha. Jarri waan kana naareet godhe yookaan yaada kana gaarii godhee reediyoon haa ta'u TV haa ta'u waan adda addaatiin nutti fidu maal nutti argisiisa jechuudha. Hamtuu nuu dabarsuurra waan gaarii nuu dabarsa waan gaarii sana keessatti achi keessatti garuu ifa agartaati. Anis kana godhuu nan danda'a. Maaliif dubbisuun keen oolu, waa laaluun keen oolu, harga waa laaluun keen jalqabinitti waa dubbistee karaa namni irra deeme sanarra yoo deemte ati sababni itti milkoofne maali? Yoo dhugaaf itti himte jechuudha. Yoo deemtee ka dhiiftu taate immoo sumatu dhiise. Ofitti deebuu qabdi jechuudha. Galatoo mee yeroo tokko daandiin milkaa'ina karaa dhuma qulqulluu qofaan waan qajeelu ni ta'a. Daandiin milkaa'inaa tokkoof tokko qofa. Innis maali? Dhugaa. Milkaa'inni sobaa argaa jirtu jireenya keessan keessatti. Inni akkas jiru akkas ta'e argitu. Inni akkas jiru akkas ta'e argitu. Yoo nama dhugaa taate milkaa'ina dhugaa qabaatte waan siifis milkaa'ina jechuun sirriitti waan kana yoon adda isinii baase milkaa'ina jechuun waan siif maatii keetiif akkuma biyyaattu boru ittiin qaanfanne. Waan dhalootaa dabru hojjechuun milkaa'ina guddaadha.
lafa jirtutti manguddoo beekamaa, lafa jirtutti barataa beekamaa, lafa jirtutti doktarii beekamaa, lafa jirtutti poolisii beekamaa, lafa jirtutti barsiisaa beekamaa argite karaa dhugaatiin jechuu sana milkaa'inni. Ishee asiin muranii asiin kutanii asiin kaa'an kun adeemsisiis akkasuma kufaatiin siis asiin kutamtee hin kufti. Garuu gaafa waan seenaa qabu lafa keesse. Maaliifin kana kaasiseetti ibsako? Namni tokko kaayyoo koo jedhanii waan qabatan goolii koo jedhanii barangaa jedhanii waa yaadan nama ajjeesus haa ta'u waan barbaadan gochuus haa ta'u yerootti waan fedhan raawwatanii waan yaadan sana bira ga'an achii booddee immoo jireenya ofii yerootti haareffachuu barbaadan ni mul'ata yeroo baay'een jechuudha. Kun yoon abaluu maaliif akkas godhe gaafa jedhamu kaayyoodha. Kaayyoof akkas godhe yeroo inni jedhamu jira. Kaayyoo bira dabarteennaan immoo xumurri kee milkaa'uun xumuraan qabu waan jenneef kaayyoo ofii galmaan ga'achuun goolii ofii xumurachuun dhumarratti milkaa'ina sassaabbachuudha waan ta'eef cuunfaan mataan isaa gara milkaa'inaatti waan deemuuf waan kun akkamitti ilaalama waan jedhu. Cuunfaan isaa milkaa'inaa miti. Obboleessa koo cubbuu hojjettee cubbuudhatu hojjechuu sin raffisu. Nama hin gaafatiin wanti ati hojjette kan sin raffifne yoo ta'e milkaa'inaa miti. Kan namni si booda dhufu dhaloonni si booda dhufu waan gaarii ati hojjenne ijaan hin agarree ta'e seenaa kee hin agarree ta'e akkam jettee milkaa'ina jettaa. Isaaf kaayyoo ta'uu danda'a. Garuu kaayyoon akkuma ati jette egaa inni akkaataa itti ilaaluudha jechuudha. Nuti positively karaa gaariidhaan ka jennu maali? Mee har'a atumti dhaabbadhuuti akka lafa kanarra hin jirreetti of yaadadhu erga duute waggaa 10 maaliin si yaadan? Awwaala keerra dhaabbadhu mee seenaa kee dubbisi. Kanuma dhugaan waan biraa waa tokko illee hin jiru. Milkaa'inni garuu adeemsa. Gufuu si mudatu kana keessa ba'uu danda'u waan gaarii hojjechaa waan dhalootaa dhufu waan ofiifis dhufu jechuudha. Kaayyoo fi milkaa'inni waan garagaraati. Gara soggu kaayyoo barbaaddu bira gahuudhaaf karaa milkaa'inaa kanarra deemta. Karamtuna milkeessaa maali kaayyoon kee dura gaaf kaatu? Achiin gahuudhaaf bu'aa bahii kafaluun dirqama. Sana bira kutee wareegama kafaluunis dirqama. Fakkeenyaaf yoo boru qormaata qabaattee hin qayyabatin taate hirriiba kee wareegama kaffaltee teessee dubbisuu danda'uun dirqama. Waan boruuf sii ta'u sillee gargaaruu baatu arra hojjedhu jennamti. Boruu kee jijjiiru taanaa. Galatoon. Egaa yeroo keenyattis fayyadamaa deemuudhaa fi waa'ee milkaa'inaa yoo agana jenne waa'ee jireenya bu'aa bahii addunyaa kanaa ce'anii waan galma ofii bira ga'anii xumuratti abaluun milkaa'eera jedhamanii waamamuudhaaf qaa milkii kana gonfachuudhaaf wantoota ati akka pooyintiitti yookaan qabxiileen kun barbaachisoodha jettu. Kana gochuu qabdu kana raawwatamuu qaba. Adeemsi kun immoo gufuuwwan kana qaba. Wantoonni jedhaman wanti kuufamanii kaawwamuun maal faatu jiru? Milkaa'inni akkaatuma namni itti milkaa'inni ani yaaduu fi ati yaaddu waan garagaraati. Angara nani milkaa'uu barbaada ati garasii milkaa'uu barbaadde. Garuu milkaa'ina barbaaduudhaaf kaayyoo qabaadha. Karoora qabaadha. Lafa jirtan beeka, lafa itti deemtan beeka. Har'antan hin milkoofne rakkoon isin mudate jechuun fuuldura hin milkooftan jechuu miti. Abdiin kutate. Itti deddeebi. Namoota si dura hojjetan laali. Dubbisi gargaarsi fadhu. Gara hundaanuu itti deemi. Gaafa cimtee keessaa baate. Namoonni hundinuu argitee amma televizyiiniin yeroo ayyaanaa yeroo hedduu ayyaanni hogguu ga'e TV'n adda addaa keessummoota adda addaa fide. Shankooraa gurgureetiin darbii abbaa 16 kana makiinaa 5 maal shankooraa gurguree amma dhaloonni kun akkamitti galaaf kun gaafa ayyaana shankooraa gurguree akkas magaalatti mana ijaarratee darbii akkasii fooqii akkasii ijaaree maal jaa dhaloonni amma jiru kun hin galuuf. Shankooraa meeqa gurgureeti fooqii kana kaalkuleeshinii biraa keessa gala. Gaafa inni kaalkuleeshinii sana keessa galee dhimmichi warra rukuta jechuudha. Maaliif akka ati itti yaadu sana inni karoora qaba gaafa dura magaalaa Finfinnee kanatti galu baadiyyaarraa dhufee shankoora gurguree waan adda addaa garuu kaayyoon isaa maal biyya kanarratti darbii hamma naga'u ijaaruudha. Karaan inni keessa deeme sana garuu karaa adda deemeeti milkeessa. Akka amma inni itti milkeeffatedha. Kanaafuu yoo milkaa'uu barbaaddan bu'aa bahii isin eeggatu keessatti abdiin kutatina. Yaala ta'uu dida gara biraatiin yaala ta'uu dida gara biraatiin yaala.
yoo hin yaalle akkasumatti teessee usteetuma milkaa'inni dhufu hin jiru. Garuu waan hojjettu san waan yeroo kee irra dabarsitu san waan wareegama kaffaltuuf san beeki. Kana asumaan dargaggootaaf waa tokkoon dabarsuu beeki. Yeroo hedduu bilbila irratti akkas jechaa dabarsu. Erga bilbila irratti yeroo kee gubuun keen oollee achi keessaa waan si fayyadu filadhuuti isarratti yeroo kee jeesse. Barsiisaa tokkotu kutaa 9 waggaa barru galgala naayitti baranna. Ganama kilaasii normaal ta'ee baranna galgala maallaqaan baran. Ijoollee baay'een warri magaalaa kun maatiin bilbila waggaa bitanii itti kennan galgala ijoollee baadiyyaa kanatti of agarsiisuuf bilbila fidanii dhufanii taa'anii gorogoru. Barsiisaan keenya keemistirii nu barsiisan dharra taa'e nuti dhaloota moobaayilii bitee gorogoru osoo hin taane dhaloota moobaayilii oomishaa jiran nu jedha ture. Yeroo sanatti. Kanatti amma akkasitti dargaggootaaf jedhee yaadadhe. Barsiisaan sun sa'a sanatti wanta dhaloota irratti hojjechuu barbaada ture ni qaba jechuudha. Tarii nu keessaati aangila adda addaatiin milkaa'ina garaagaraa ari'uun jiraatus namni waan sana amma yoona sammuu isaa keessatti waan barsiisaan sun jedhee hojjetaa jiru jiraachuu danda'a. Kanaaf yeroo tokko tokko kaayyoo keenya bira gahuudhaaf yookaan immoo galma yaadne bira gahuudhaaf milkaa'uudhaaf akkuma tu jette waan anaan na onnachiisu daandii garaagaraa gaazexeessaa ta'uu kootiif daandiin ittiin milkaa'u daandii bira akka keeboon nama onnachiisan jireenya namaa jijjiiruuf ammoo daandiin sun daandii bira caaseffama jireenya garaagaraa keessa jira jechuudha. Saniif walitti uumamee akka ibsaan ta'a jechuu yoon jalqabee milkaa'inni nafa yeroo baay'ee. Kanarratti gaaddidduu namaa jala deemu yookaan immoo akkuma abaluun namni faarfannaa faarfatu tokko yookaan immoo namni wallee weellisu tokko waan hojjetaa jiru dhiisee hojii biraatti shiifti godhee milkaa'inni isaa jalaa diigamuu danda'a. Kanaaf mee gorsa dhumaa itti kallattiidha waan ati akka itti daawwattoota keenya warra nu daawwatan itti akka itti naa himtu barbaadu rogawwan hojii qabatanii jiran irratti akkamitti bilcheeffatanii yeroo isaanii qabatanii dandeettii sanatti qayyabatanii muummee irra jiranii milkaa'uun akkamiin akka danda'amuuf muuxannoo irraayis ta'u haala amma qabatamaa jiruuf abdiiwwan fuuldura jiran illee walitti naa qabdii akka ittiin naa gudunfituuf. Akka addunyaatti namni wanni milkoofneef mul'ata yookaan karoora isa afaan faranjiitti gool jedhaniinsa isa dhumaa jechuudha. Kaayyoo isa xumuraa isaanii hin qabu. Harka 190 Oromoo miti. Hundumti akkuma addunyaattu. Maaliif follower jennee amma namni nama follow godhaami jireenya guutuun follow nama jala deema. Kaayyoo mataa isaa hin qabu. Please dhaabbadhaati eessa ga'uuf. Nama fakkaataa bar. Gaafa Facebookii seeni Facebookii jala kuta. Gaafa Insta seeni Instagramii jala kuta. Amma wanti guddaan barbaachisu karoora qabaadhu maaliif ganama oguu hirriibaa kaate yaa Rabbi nageenya bulchite nageenya oolchite garam deemta maaliif deemtaaf gaafidhuma kana of haa gaafatu. Gaafa bilbila isaa akkana godhuu deemu maaliif jecha of haa gaafatu. Maaliif eessa ga'uuf karoora isaa isa kan milkeessuudhaaf kana tuqa. Karoora isaa isa kan milkeessuudhaaf nama sana jala deemu. Irra hedduun hin qabu. Hojiidhuma nama kaanii hojjete inni karoora hin qabu namoonni karoora qaban garuu namoota karoora hin qabne kana itti fayyadamu. Fakkeenyaaf an karoora baafadheen hojii koo xumure lalisaa koo kottu shaayii dhugnaa iddoo bashannanaa tokko deemnaa maal godhaanaatu si affeeraan siin jira. Ati yoo ka hojii hin qabaanne ka karoora hin qabaanne taate ana faana deemta jechuudha. Kanaaf anatu si fayyadama jechuudha. Inni biraa guddaan bakka kanatti akka gorsa dhumaatti lafa kaa'uu barbaadu guyyaa keessan isinitti fayyadamuu ooltanis guyyaan isinitti fayyadamu. Kanu uma tokkollee aduun hin bari'aa hin dhi'a. Hojjettee siin dhi'a hojjettuu baattee siin dhi'a. Kanaafuu maal ta'a jechuu umriin kee sharafamaa deema. Akka maallaqaatti guddachaa ati ka deemtu ati jireenya kee keessatti. Gadi deemta malee ol hin deemtu. Soo gidduma raarraabbataa deemaa ta'e. Gadi deemta malee ol hin deemtu. Jireenyi Rabbi sii kenne yoo kan ganna 70 yookaan 80 jirtu taate 80 irraa meeqa rifte. Kanaaf yeroo itti fayyadama yeroo kee keessatti karoora qabaadhu, galma qabaadhu, itti aggaammadhu san jala deemu. Irra hedduun garuu galma hin qabu, karoora hin qabu. Hin nyaata, hin dhuga, hin deemu. Lafatti qaxarame haa ta'u lafa hojjetan hin gala, hin deebi'a. Waa tokkollee waan godhu hin beeku. Kanaafuu galma qabaadha. Milkaa'uu jechuun waan qabatanii jiraatan guduunfanii hojjetanii xumuruudha. Milkaa'ina qulqullinaan hojjechuun milkaa'ina irraa tokko.
waan qaban tokko waan jalqaban tokko xumuru milkaa'ina irraa tokko barachuu milkaa'ina irraa tokko hojjechuun tokko karoora lafa kaayyachuun tokko kalee kee irra arra akka wayyaa'u tattaafachuun milkii irraa tokko. Kanaafuu hunda keessatti waan qabatte keessatti waan qulqulluu waan tasgabbaa waan naamusa qabu hojjechuun milkii irraa tokko. Milkiin garuu dhuma hin qabdu adeemsa. Ayyee galatoomii dhimma biraan mata duree biraadhaan kan walitti deemnu ta'a baay'ateef qorichaan ta'uu jedhan ammuma jirutu soo guddaadha akkasuma dammadha. Daawwattoota keenya milkaa'uudhaaf isunoo maal gochaa jirtu laata? Sagantaan keenya kun barnoota guddaadha. Hundumti keenya nama milkaa'u akka taanuuf abdii guddaan qaba. Kaarraa suma irratti gudunfinaa milkaa'aa ulfaadha.